Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toota abdaa bultoota kiyya jaalatamaa fi kabajamoo har'ammoo fiidiyoowwan babbareedaa ta'e waliin reaaktii godhuudhaaf kan nuti deemnu fiidiyoowwan kan hanga xumurchaatti nafa laftuu taasisaa. Dhiyeenya kana immoo saayibni abdii ragaasaa kun gara amantaa islaamaatti dhufeeti jira. Baay'ee takka namatti illee tola, baay'ee takka nama gammachiisa. Mee ayyee waliin yaa nama fankiyaan ergaa koo dhageessu dukkana qalbiirraa rabbiin si fakaasu dhaamsi kiyya isin bira naa fageessu amantiin islaamaa ati dhiifte teessu kan dhala ilmaan namaa. Yeroo hedduu inni garuutu gara amantaa kiristaanaa irra ture. Amantaa kiristaanaa irraa eegas buute deebi'ee jira jechuudha. Hiriyees gara amantaa musliimaatti deebi'ee musliimata kan yeroo hedduudhaaf jechuudha beektes ture keensis ture armas TV wayita amantaa islaamaa qabate akkanatti of mana wallahi jaalala abdii raggaasaa baay'ee takka nama gammachiisan. obbolummaadhaan amanne yaa rabbi rahmata keetiini nama qalbii gaarii fagootti waa yaadu diiniin kun kan namni jireenya barbaadu. Ajaa'iba rabbiidhaan hanga amantaa islaamaa takka abad namatti tolaa hin jirtu maashaallah wallahi baga rabbi islaama suudeen sin jaza baay'ee galatoomi. Garuu namni keenya jechuudha kan oromoodha jechuudha oromoo musliimaa yeroo hedduudhaaf nama hedduu as dhiyeessan nama hedduu simatan baay'ee takka nama gammachiisanii baay'ee takka namatti tolan. Hayyeemee fiidiyoo ajaa'ibaa tokko dhiyeenya kana waa'ee dhimma Sheekhaa Roobii irratti Sheekhaa Roobii muummicha ministeera Itoophiyaa harka fuudhee jiran kunis muummicha Sheekhaa Roobii waan adda addaa hawaasaa irratti jira beekte mee waa'ee Sheekhaa Roobii xiqqoo takka irraan tana waliin laalla. Miidiyaa kana guutuu irraa kan oofamu jiru isaa mee Sheekhaa Roobii maal majalaa ta'a itti fufi tokko tureefu waan jedhe dhageette ayye abbichuun abbaa malaa Dr. Abiy harkaan na cabbatee jedhe xiqqoo turee naa dawwale eewwa garuu beemaa waliin hin deeminaa naan jedhe beeyta maal godhaa waliin deemaa jeen harka ammoo abbichuun siin cabbate sanuu yoo nuun cabbatte akka waan waliin deemneeti jeen katti yaasa gariin argitee abbo harka sanan makkam gootaree tumaan nyaatta tumaan rafta harka abbichuun siin cabbate san nyaatta itti rafta akkam gootaa siin jaa baranam harka abbichuun ittiin siin cabbate san namarra deeme ammoo itiniin nama ittiin cabbate. This evening you will die. Iya harka abbichuun suudha san namarra deeme o Sheekhaa Roobii lagamtu Sheekhaa Roobii haji adeemaa jiraayu igala musiin galu ati ammootiin abbichuun na cabbatee jettaami ani ammootiin viidiyoo godhee haasaa waliin haasawee abbichuu waliin viidiyoo godhee gasiidhiisa. Igale shaajaa deemaa jira igala musiin galu waaw abbichuu si gabareedee jira waaw waan inni waan gammachuu osoo hin taane harkuma abiyyiin isaa harka fuudhe sanirraa gammachuu guddaan itti dhagahame jechuudha. Gammadu itti jira akkasuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa hunda wayita inni harka fuudhu kana gammachuu uummanni maal jechuu jiran mootummaan Itoophiyaa namumaan gara miidiyaa kana irratti beekumtii qabu bichitii deefee dhaqee harka fuudhee garagalee jiran garuu nama miidiyaa irratti illee beekumtii qabu qofa osoo hin taane guutuu isaaniiti. Meegaa hayyee Sheekhaa Roobii jechuudha fiifillee karaarra dhaabbatee ergas fuudhee Sheekhaa Roobii hedduu takka nutti kofalchiisu jiran mee itti fuufi Sheekhaa Roobii. Waan halaalaan argan jaalaa jechuudha inni waanuma isaan bira arganiitu itti tole jechuudha. Hayyee gaamee eega dhugaa waan ajaa'ibsitti ta'u yeroo inni harka fuudhu san uummanni hedduun jechuudha Sheekhaa Roobii kan Sheekhaa Roobii jechuutti jiranii Sheekhaa Roobii kana bala isa gammachuu inni gammaduu fi hawaasa hedduutti fiimaa eeggaa itti fufi. Shimallis Abdiisas. Wow. Baay'ee nas nama jedhe. Awoo Shimallis Abdiisa. Wow, Shimallis Abdiisa. Fayyaa ta'eetis. Wow. Dr. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Wow.
obbo Shimallis. Dr. Abiy Ahmed. Ay. Kana fakkaata simannaan Dr. Abiy Ahmed. Abichu. Guutumatti maa gurbaan harka fuudhee jira Shimallis Abdiisaa harka fuudhe Abiy Ahmed. Sellaanuu Sheekh Roobee waan marree viidiyoo duraa irratti waan akkasii sun qaraawu inni waan gara gara boo Sheekh Roobee iyyee amma mata viidiyoo irra beekamu boo yalla Roobee qeessa bulchaa godina baala biraa qotee terasee harka fuudhe nuti Sheekh Roobee qofa namni kan tanaa jechuudha viidiyoo kan irratti agarraa jiru gantoota biraa dhiisi bira qotee siin jenna Sheekh Roobee uummata bira qotee jirta wallaahi jabaatee jirta siin jenna baay'ee sakka bira qotee jirta maaliif jenna warra miidiyaa kanarraa ciicii amma kana ajendaa torba tokko lamaatu wallaahi jabaatee jirta. Yaasina wallahi nama kanaatiif Sheekh Roobee ta'ee viidiyoowwan haala kanaatiin dhiyaatan hedduudha jira viidiyoowwan biraatiin hanganii fi walitti deebinootittu galatooma warreen nafaan turte taasistanis galatoomatiin ija akka tokko tokko bichaatti warreen daawwattan hundinuu like share subscribe godhaa jedhu YouTube channel.